obboleeyyan keenya kan biyya alaa jiran kanaaf harma Saudi jiras Ameerikaa kan jiran sababni fadhaa jiraatanii bakka biyya kana bahanii warreen biyya alaa jiran kana mee maal jechuu barbaadda? Yaa'u naan dabarsa falmadde dura dursee assalaamu alaykum wa alaykum salaam jedhani dhaamsin isaanii dabarsu rakkoo anfaariitii ormaatti jira. Rakkoo kana duba baatii sadii akka qabneerra hanga baatii sadii akka qabu kana duba rasaasa tawaasaniin hamma dandeenyee taaggalaa dhufneerra baay'ee duba amma ijoolleen keenya kun nu gaafachuun keessan baay'ee galatoomaadha. Rasaasa tawaasaniin diina kana ofirraa ittisaa turre. Diinichis amma cimaa nu dhufeera nunis immoo hanqina meeshaatii fi hanqina rasaasaatiin akkuma rakkina saniin qabnuun ofirraa ittisaa rakkisa sanis finneetuma jirra jechuu barbaadeetiin meeshaa mootummaan caccabaa nu kennee fi meeshaa duraa wayis kallalleedhaaf wayis maatum keenyatti tiksuu turreen humna cimaa ofirraa ittisaa turre. Amma immoo baay'ee sin gataleeffannaa meeshaa ishiin itti nu lolaa jirtu meeshaa gurguddaa kana yoo yaaddanii kan nu qaqqabatan ittiin nu qaqqabdanii ta'e duras mo'anneerraa ammas immoo baay'ee ni mo'anna jennee yaadna. Lammiin keenya ollaa watti ganda gadhiisu ammallee hin gaddisne nuti ganda gadhiisuu dhiisnee lafa hin gaddisne jechuu barbaadeetiin baay'een yoo nu gargaartan humni keenya dabalaa deema isa jedhamu kaayaa galatoomaa jechuu ni barbaadeeti. Hayyaati assalaamu alaykum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ati hoo eenyu sin jedhan? Ani Ahmad Muhammadin jedhama Coqortiidha fedheefuu kan hin jiru Maasaa Jugaati. Maasaa Jugaati. Maasaa Jugaati. Mee obboleeyyan keenya yookaan iddoota keenya yookaan immoo ijoollee biyya keenya warroota biyya alaa jiraniif mee maal dhaamtaaf maal akkas gargaaran feeta? Wanni dhaamuuf isaanis dubbataniirani. Isaantu nu dubbiseetis dubbanne garaa keessatti illee si warri biyya alaa kuni rakkina keenya kana waan dhageenye immoo maal jechuu qomaa qabna turre jechuudha. Amma bifuun fedheefuu garaadhaa akka isaan qaqqaban akka isaaniif dawwallu dhibamaa turre jechuudha. Namni lakkoofsa moobaayilaa hin qabne silaa goollaa dhumattuu dawwalachuu hin danda'u jechuun biyya hammana fagaatu miti. Bifuun fedheefuu isaan nu dhukkubsatanii nu dawwalaniiranii jechuudha. Nuhi biyya keessanitti qabsaadha waan qabnu sin gargaarra jechuun isaanii baay'ee na gammachiiseera jechuudha. Mannashiin lolli kun itti ka'e Affaar safaraa itti godhachuuf mana itti ijaarrachuuf karaa makiinaa baafatteetii jechuudha. Karaa makiinaa waan irratti hin baastu Affaar biyya keenya irratti jenneeti itti ka'e jechuu lolli kun. Karaa makiinaa kuni burqaa gara jalaatii tarsaasamee jirmaan bahee tuulii awwaal hassuu gara jalaa aggaa kee rasaasatti sadhaabee jechuudha. Amma oneeraa jechuudha. Onsineerrasa. Ilmoolee keenya binne birri 80 xiyyi bitannee xiyyitu weeti takka achi baatu waa asin deebu birri 80 inni dhuka'u jiru. Karaa onsineer diina keenya ofirraa ittisneer. Biyya keenya ishiin kan barbaaddu gaangaa Oromoo gaffaate biyya godhachuudhaan itti qabsooyneer. Amma eega kana nu yaadanii nu immoo qabsaa'uudhaa jirraa jechuudha. Mirgaa bitahaan diina keenya qilleessa of hin naqu. Diina keenya ofirraa ittisin isin baga kana nu yaaddan baga nu yaadattan baay'ee isin galatoonfadha. Har'as borus hududduuba jechuun waan jiru nuhi ilmoo keenya binneeti kan ofirraa ittisu jirru ilmoolee keenya birri 80 akkasiniin jedhe kana eega hagana nu gargaartanii Affaar kan nu lolu jiru meeshaa gurguddaan keessaa kan nu lolu jiru immoo wayyaanee jenneef harkaa waan qabanne malee du'aan silaa waan mul'atu isa du'e ija keenyaan agarreef waan akkanaati shakkii qabna isin galatooma baga nu yaadattan nu jiraadhaadhaa kan isiniin jedhu. Nuuf galatooma.